garuu haa ta'uti guyyaa tokko inshaallah rabbii biraan haa ta'uti bombii inni turre malee ni urreette michiyyoo tanaas suma baasisifnaa yakka kee kanaas numa harkattaa waan dalayte kanaas ni harkattaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota azalaatu jirtu salaamanni keenya bakka jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Arraan tanaas gaa walitti deebinee jirra. Hordoftoota keenya maaliif qilleensarraa badda warri jettaniis waa biraatii miti barbaacha michiyyoo Nasruudhaatii fi Iidaatu walirra nu ta'ee nu cinqaa jira. Akka malatti cinqamaa jirra. Egaa hordoftoota keenya arraan tana gaa walitti deebinee jirra. Baga Rabbiin arraan nu ga'e. Baga Rabbiin Iida nagaa, Iida aafiyaadhaatii fi Iida jaalalaa nagaa nu dabarsise jecha. Arragaa wanni itti yaa'aa jirru rakkoo michiyyoo Nasruu barbaaduu irratti ta'ee hedduu cinqamaa jirra, rakkachaa jirra, deddeemnee bakka adda addaattis ilaalaa jirra. Ta'eetis michiyyoo Nasruutti hafuura itti goonee jirra, garuu immoo harkoo hin dandeenye. Gurbaan kennaan san bakka michiyyoo Nasruu geessee haadhaa fi abbaa adda baasee rakkoo cimaa keessa nu naqee jira. Ollaadhaa fi Oromoonni nu beekan hundinuu nu wajjin katattaafachaa jiranii fi katattaafachaas hin jirrees nurraa rakkachaa jiranii nu wajjin cinqamaa jiranii. Garuu haa ta'uti gurbaan hin mul'anne bakka inni jirus hin agarree. Warreen isaaf manguddoo ta'anii amma dura Nasruutti deddeebi'aa turanii jaartii teenya dumaashii teenya nu galchaa jedhanii dubbachaa jiran isaan barbaannee isaan san qabsiifnee isaan san eega qabsiifne booda kennaa bakka jiru ni baasan janneetiti isaanis barbaannee manarraa harkachuu hin dandeenye. Khadiir fi manguddoonni lameen gaafa dhiyoo dhufanii dumaashii teenya galfachuudha qabnaa jedhanii morkii godhaa turan san arraan tanaa hin jiranii ni kutanii barbaannee isaan dhabnee. Garuu haa ta'uti maaltu maalirra gahee jechuun keessan hin oolamu. Nuti waa hedduurra geenye jirra. Haa ta'uti yaalii itti jirra. Michiyyoon Nasruudhaa bakka itti badde harkachaa hin jirru. Rakkoo guddaa keessa nu naqee jira. Cinqabne rakkamne waan taanu dhabne du'aayii nu godhaatti komentii jalattis yaada nu barreessaa jecha. Akkasitti waan irra ge'uu qabnu hin agarree amaraachis filannoos hin harkanne waa hafuura hin harkanne. Garuu haa ta'uti tattaaffii guddaa godhaa jirra. Naayiliin takkaa illee qilleensa irratti ol hin baane viidiyoo illee hin marree miidiyaa irratti ol hin baane jechuu kiyyaa. Arra garuu baateetiti galgalarraa hoggaa inni halkan walakkaa galaa jedhanii halkan walakkaa hoggaa galan michiyyoo namaa atilleen quba qabda bakka keessanii maaliif baaftanii akkasitti haadhaa fi abbaa kana maaliif garaa hin qabbaneessine jetteenitti hedduu wal lolaanii jiranii. Garuu haa ta'uti haadha mana Khadiir jechuudha. Haadha mana manguddicha saniiti. Garuu immoo inninis isii dhagaa hin jiru ana bakka kennaan kaa'e hin beeku jeetiti walafaan deddeeffatanii yaa'ii walii godhu jiranii sababa sanii irratti miidiyaa irratti bahee jettee viidiyoo takkallee martee jirti. Isiin nama haqaatii nama dhugaati. Isiin nama haqaa ta'uusii maaliin beeynaa akkamitti abbaa mana siitti cunqursitee jechuu dhalti dhala namaa akkuma ilmoodhaaf magantaadha. Ilmoon ilmoodha fakkaatti. Silaa teenyatuun fuudhamte hoo akkamii jecha jirurraan jechuudha. Isiinis itti mudditee jirti manguddichiisanitti jechuu Khadiiritti haati mana Khadiir jechuu. Naayiliin akkasitti sababa saniin qilleensa irratti ol baatee turtee haasoytee turteelleedha. Haa galatoomtu hedduu takka ulfaattu galata guddaa qabdi. Gara ilmoo barbaacha kana barbaacha ilmootiin isilleen akka ilmoo Oromoo takkatti warra barbaacha ilmootti jirutti makamtee jirti. Haa ta'uti gurbaanis jecha isiin jedhu fudhatuuf natti hin fakkaatu. Manguddichiisan jechuun kutee manguddichiisanis rakkoo guddaa jedhanii kennaa wajjin harka ol keessaa qaba. Garuu haa ta'uti kennaan ol ba'eetiti miidiyaa irratti illee dhaadachaa ture. Ali Shaafii fi warreen gola aartii jala deemtanii
ilmoo wajji barbaadanii na basaasaatiif na hamachaa jirtan waa takka illee natti hin fiddan jee lolaa garuu immoo inshaallah ni turra malee ni urra jette boombiin ni turra malee nutilleen miciyyoo tana ni baafnas illee ni qixaannaa kanna viidiyooti jedhana anilleen viidiyoota ilaaleeti ture waan ati jettuu fi waan alii irraa haasoytu fi waan gola aartii irraa haasoytu namoota nu wajjin ilmoo tana barbaadu jirus irraa dubbattus arginee jirra garuu haa ta'uti guyyaa tokko inshaallah rabbii biraan haa ta'uti boombiin inni turra malee ni urreette miciyyoo tanaas suma baasisiifnaa yakka kee kanaas numa harkattaa waan dalayte kanaas ni harkattaa waan ol baatee akka hariifaatti yookaan akka araadaa tokkotti yookaan akka gootaa tokkotti dubbattuu miti kun waan ilmaan Oromoo si taajjabaa jiran si ilaalaa jiran si taajjabu jiranii gorsallee warri si kan warrilleen si arrabsullee ni jira haa ta'uti kuni gocha hin taane malee gocha itti dhaadattee itti gammadduu miti kuni waan si gammachiisaatii miti waan kuni ummata Oromoo shoror keessaa jiraati abaarsi rabbi sirratti abuu jaaniitti ummanni si abaaraa jiraatti abaarsa fudhadhuuti garuu immoo silaa akkana ta'uu baattee ilmoo tana bakka deebiftee haadhaa fi abbaa gammachiiftee haadhaa fi abbaa lubbuutti deebiftee bareeda ture garuu ati yookaan gootummaa yookaan waaqilummaa yookaan gomnummaa yookaan hariifummaadha si fakkaatti kuni waa takka illee keessa hin jiruuti ati nama akkanaati. Ati nama akkana yaadu kuno yaada keetu sirreeffachuu hin dandeenye eessan deebiteetti ati alimaarri naas dhiifachuu diddee naaf yaati immoo akka mana haariyaatti itti baana rakkoo hin qabu garuu ta'eetis wanni ati haasawaa jirtu kun hedduu takka nama ajaa'ibsiiftilleedha nama gaddisiiftilleedha waan takkallee waan bu'aa hin qabne nu cinqitee lubbuu nu cinqitee hangoomsirraa wayi waan nuti miidiyaa gubbaarratti ati ni maali ati mootummaadhamu maali suma qofa dubbachaa ollu nu cinqitee jirta rakkoo nu hoyitee jirta yaa gurbaa rabbi siif asirreessu yookaanuu bakka irraa si ayaaqu yookaan waan akkanaa kana bu'aan kana jechuudha ati sirreeffachuu diddu taate nuti waan takkallee nutti hin fiddu dachii nu jala martuuti garuu immoo ilmoo silaa tartiiba qabaatte silaa sammuun ta'een fayyaa haa qabaattu taate ati ni maraataa dhaa'uuti namaaf sammuun fayyaa hin qabne nama hariifummaa gowwummaan hariifummaatti fakkaattu irraa yaati kanaafuu ati kadiirilleen wanni mana kanarraa badee akkanatti mana kanatti deebi'uu dhiisee halkan gala haadha manaa dumaashiin itti dubbatteetti ilmoodhatti wal fakkaattiidha rakkoodha waan akkanaa kana yoo dhiiftee bakka inni jiru ilmoo tana baasisiiftee amma fakkeenyaaf laalme yoon silaa duraanumaa jaartii isaa qabatee jabeeffatee tolaan jaartii isaa manatti jabeeffatee wanni jee rakkoon akkanaa kun hundi hin dhuftu. Jaartii ta'e bulfachuu wallaala irraa hiikaa jaartii ta'e ala baaftee mana gurgurtee maal gootee cinqii gootee cinqumatee bara dheeraa kana guutuu cinqumatee haasofna aboo dubuu akkam taana sirraa ilmoo tana yoo deebisuu baatte laal ammaa booda yoo deebisuu baatte ilmoo tana nama meeqaa sirra waltee jira laal lubbuun teetu sodaadha namni uumaan sodaanne lubbuun isaatu sodaadha jedhan garuu tuni sodaa dhabaa hin jaamtu gowwummaan kee kun bakka si geessitu ni agartaati garuu haa ta'uti ati jechuudha anu keessa bultuu dhiisi dubbiin ta'e akka wayyaaneetti garaa nu gubdee jirti akka gaafa wayyaaneen garaa nu gubdee sanitti garaa nu gubdee jirti dubbiin ta'e akkasi laal wala garraamumaatii miti garuu immoo inshaallah yaa ummata keenya haadhaa fi abbaa ilmoon jalaa maddeesnitu haala maletti nama mararaa nama rifachiisanii wallaahi waa uummata anuu dhabnee jirra cinqabnee jirra isaa wajjin olii gad deemnee rakkachaa jirra ni boochi innilleen akkanumaan godhaa yookaan ifiin lola waan loluun dhabee hara godhu dhabee akka ta'u dhabee ifiin loluu eegalee namni haala kanatti gaa osoo aaruu shororkaa sammuu isaarra ni fidaa rakkoodhaa kanaafuu du'aa'uma godhaa fi koomantii jalatti illee yaada qabdan yaanni namaa kun walirra jajjabaadhaa namni walirra beekaa isallee jajjabeessaa koomantii jalatti waa barreessaa fi ummata keenya ummata Oromoo bakka iddoo addaa jirtan addunyaa tanarra sagalee tiyya warri dhageessan akkasitti isaafillee gorsa kannaa fi yaada koomantii jala qabdan
komentii jalatti barreessaa fi obboleeyyan keenya egaa wanni akkanaa kun uummata biyyaa bahee biyya namaa jiru kana irratti namni haala badaa wal miidhee jira jechuudha. Yaa Oromootiyya nuti uummata lubbuu tana waliif laatu malee uummata bakka hundatti wal gugubee waan hamtuu walirratti dalaguu miti. Silaa wallaahi akka kiyya taate jechuudha. Yaa uummata keenya uummata Oromoo ka amantii musliimaa hordoftan ka amantii musliimaa hordoftan ka amantii kiristaanaa hordoftan marti jechuudha. Silaa wal dhageenyee harka wal qabannee tola nasiyaa walii yaannee jiruu teenya tana irratti Oromoo ta'uudhaan ilmaan abbaa tokkoo taanee akkasitti wal qabannee gaarii walii yaannee rakkoo wal baafnee waan akkas akkasiisan gargaarsa adda addaatiin wal bira dadhaabbannee rakkoo walitti uumuu dhiifnee rakkoo uumillee gorfannee fitti as harkifnee amantii kutaadhaan wal qooduu dhiifnee akkasitti wal jaalannee akkasitti naannoo fi naannoo wal qooduu dhiifnee wal jabeeffannee wal qabannee wajjin deemnee hedduu dasna jaa uummata keenya dhaamsi kiyya kaniin isinii dabarsu uummanni bakka adda addaa jiraattanii kutaadhaa fi naannoodhaanis adda adda taatanii amantiidhaan illee adda adda taatan wal qabadhaa Oromootiyya isin dhiiga tokkochaati. Akkasumatti yakka akkanaa kana wal miidhuudhaa fi biyyummaadhaa fi waan akkasii kana wal miidhuudhaa fi waan akkanaa kana ofirraa dhiiftanii Oromummaa takkitti dagaasitistanii Oromoon uummata qulqulluu uummata wal jaalatu silaa gootanii hedduu dasnaajaa uummata keenya wal jabeeffadhaadhaa dhaamsi kiyya kun uummata addunyaa gahu maratti akka dhaamsi kiyya kun isiniif naaga'ee isin wal jabeeffattanii wal jaalattanii Oromummaa takkitti qabattanii waliin jiraattanii injaa isinis itti dalagaadha dhaamsa kiyya kana warri dhageessanii akkasumatti haamtuullee firraa dhiisaadhaa waa wal miidhaatis firraa dhiisaadhaati wal jabeeffadhaadhaan isin injaa Oromootiyyaa bakka isiniin isinii dhaamaa jiru kun isin haa ga'uuti hadaraa uummata keenya hadaraa lafeen gootota warri hamtuu shiraa walirratti xaxxan jechuudha. Lafeen gootota keenya ka duratti isin haa qabdu jechaa waan gaarii walii dhaamaadhaan jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan naa jiraadha hangaan viidiyoo biraatiin walitti